Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu. Amma oduu isaa kanaan isinitti himuun kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuuti. Haga xumuraatti nu faana tura. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee arfaffaan bakka ministeerri muummee FDR Dr. Abiy Ahmed argamanitti gaggeessaa jira. Miseensonni mana marichaas ministeera muummee Dr. Abiy Ahmediif gaaffii dhiyeessaa jiru. Gaaffilee miseensota mana maree bakka bu'oota uummatarraa dhiyaatan keessaas muraasni labsiin yeroo ariifachiisaa erga labsamee naannoo Amaaraatti jijjiiramni qabatamaan dhufee maali? Hojiin walitti bu'iinsa dursanii ittisuu haala yeroo darbanirraa qophii fooyyaan taasifame maali? Humnoonni alaa ifatti hojiilee ololaa hojjechaa jiraachuun ni beekama. Kanaaf mootummaan humnoonni alaa gochaa isaanirraa akka dhaabbataniif maal gochaa jira? Piroojektota haaraa ijaaramanitti dabalataan gaaffilee hawaasaa bal'aa bu'uuraalee misoomaa hin xumuramin jiran irratti kallattii mootummaa irratti ibsi utuu kenname, fedhiin itti fayyadama karra galaanaa irratti ibsi bal'aan utuu kenname, akka biyyaatti seenessi hunda tokkummeessu ijaaruuf mootummaa fudhatama qabu gama ijaaruutiin hojiileen mootummaa hojjetamaa jiran maal fa'i? Lammiilee Itoophiyaa irraa maaltu eegama? Riifoormii siivil sarviisiin tajaajila fooyya'aa kennuun itti quufinsa uummataa mirkaneessuuf maaltu hojjetamaa jira? Qabsoo farra malaammaltummaa fi hojimaata badaa irratti mootummaan maal hojjechaa jira? Adeemsi marii biyyaalessaa sadarkaa gaarii irra jiraatus mootummaan milkaa'ina marichaaf agam kutannoo qaba? Hawaasarraa maaltu eegama? Waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra oolchuun sadarkaa maalirra jira? Irra deebiin walitti bu'iinsi akka hin mudanne maaltu hojjetamaa jira? Naannoo Tigraayitti filannoo seera qabeessa gaggeessuuf qophiin maaltu taasifamaa jira? Rakkoo sharafa alaa furuuf maaltu hojjetamaa jira? Mootummaan qaala'insa jireenyaa gaaffii yeroo Itoophiyaa ta'uu hubachuun hojiilee hojjetamaa jiran irratti ibsi utuu kenname, burjaajii sanadoota teekinooloojii fayyadamuun balaa hordofuu malan hambisuuf maaltu yaadame? Biyyaalessummaa jechuun maal jechuudha? Humnoonni hidhatanii socho'anii fi seeraan ala gurmaan lammiilee irraan miidhaa geessisaa jiru. Nageenya lammiilee eegsisuuf qaamolee gurmaan to'annoo seeraa jala oolchuuf maaltu hojjetamaa jira? Qulqullina barnootaa mirkaneessuun qabxii barattootaa fooyyessuuf maaltu hojjetamuu qaba? Carraan barattoota qabxii hin galmeessine maal ta'a? Haala yeroo darbanirraa haala fooyya'aan galteewwan qonnaa yeroon qulqullinaa fi baay'ina dhiyeessuuf hojiilee gama mootummaan hojjetamaa jiran maali? Sirna daldala oomisha bunaa irratti alseerummaa mul'atu qajeelchuuf tarkaanfiin gama mootummaan fudhatamaa jiran maali? Sirna paartilee hedduu ijaaruuf karoorri mootummaa maal fakkaata? Weerarri dhibee busaa fi koleeraa mul'achaa jira. Weerara dhibee ka'ee hawaasa hirmaachisuun hojiileen ittisaa hojjetaman sadarkaa maalirra jiru? Weerara ka'ee akka carraatti fayyadamuun qaamolee qaala'insa qorichaa uuman irratti tarkaanfiin gama mootummaan fudhatamaa jira. Carraa hojii uumuu mootummaan ga'ee gama isaa hubachuuf maaltu hojjetamaa jira? Maqaa uummataan uummata tajaajilaan aangoo qabatanii hooggantoota hojiin isaanii kan biraa ta'e irratti tarkaanfii fudhachuuf kutannoon jiru maal fakkaata? Nageenya saayibarii biyyattii eegsisuuf qophaa'ummaan gama mootummaan jiru maal fakkaata? Muummichi ministeeraa Dr. Abiy yeroo aangootti dhufan nageenya waaraa buusu qaala'insa jireenyaas ni tasgabbeessu jennee abdii guddaa isinirra godhannee turre. Garuu akka abdanne utuu hin taane lammiileen garmalee du'aa jiru. Hawaasni qeessaarraa buqqa'uun akkuma itti fufetti jira. Kanaaf maaltu yaadame? Maaltus hojjetamaa jira? Gaaffileen jedhan isaan muraasaa bakka bu'oota uummatarraa gaafatamanidha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmedis gaaffilee dhiyaataniif duraa duubaan deebii kennaa jira. Godina Goojjam lixaa aanaa Buree keessatti onkololeessa 28 irraa kaasee aleellaa faannoon saba Oromoo irratti raawwataa jiruun hanga ammaatti lubbuun namoota 40 darbuun jiraattonni 3,000 ga'an ammoo qeessan irraa godaanuu gabaafameera. Akkuma guyyaa kaleessaa gabaasnee turre rakkoon sun har'allee furmaata kan hin argannee fi baay'inni namoota du'anii fi qeessan irraa godaanaa jiranii dabaluun himameera. Gandoota Baqqoo Xaaboo fi Sontoma jedhaman keessaa baay'inaan kan jiraatu dhalattoota Oromoo waan ta'aniif gareen faannoo kun gandoota kana irratti xiyyeeffachuun saba Oromoo aleelaa akka jiran jiraattonni BBC'n dubbisee ni dubbatu. Akka jiraataan kun jedhetti hanga ammaatti lubbuun gara namoota 40 ta'an yoo darbu qabeenyi keenya guutummaatti saamameera. Akkasumas nuti warri lubbuun afnee lakkoofsaan 3,000 taanu Oromiyaa godina Qorroo Guduruu aanaa Amuruutti godaannee jirra jedheera. Dabalataanis aleellaan kun kan saba irratti xiyyeeffate ta'uu himaniiru. Gareen faannoo kun isin nu deeggaruu diddanii raayyaa ittisa biyyaa deeggartan jechuun gara jabinaan hawaasa nagaa aleelaa
akka jiran jiraattonni BBC'n dubbisee dubbataniiru. Jiraattota godina Goojjam Lixaa aanaa Boreerraa buqqaan kun godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amurootti qubsiifamaa akka jiran aangawooti BBC'n dubbisee himaniiru. Akka aangawooti kun himanitti buqqaatoti 2894 aanaa keenya keessa ganda Jooj jedhamu gahanii jiru. Walitti qabnee deeggarsa gochaa fi jirra jechuun miidiyaaf himaniiru. Lakkoofsi buqqaatotaa kana caalaa dabaluun humna haanichaa ol ta'uu mala jedhanii aangawoonni yaaddoo qabanis ibsaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa dhimma kana quba akka hin qabnee fi si'achi akka hordofuu dhaabbaticharraa obbo Himad Abdul Fattaa BBC'tti himaniiru. Adoolessa waggaa darbee eegalee hidhattooti faannoo mirga uummata Amaaraaf dhaabbanne jedhan naannoo Amaaraa keessatti humnoota mootummaa lolaa jiru. Naannichi koomandi poostiidhaan bulaa kan jiru yoo ta'u, yaada gama naannichaa jiru BBC'n odeeffachuu hin dandeenye. Jiraattonni saba Oromoo aleelamaa jiran kun raayyaan ittisa biyyaa naannicha keessa socho'u akka hin qaqqabneef dubbachuun komii isaanis dhiyeeffataniiru. Gabaasi kan BBC'ti. Oduu biyyaalaatiin humni waraana Israa'el inkubeetaroota hospitaala Israa'el irraa gara Gaazaatti geessuuf qopheessaa akka jiru ibseera. Inkubeetarri siree wal'aansa daa'immanreef dhalataniif addatti kan qophaa'u yoo ta'u, ibsa miidiyaa hawaasummaa gubbaan humni ittisa Israa'el suuraa yeroo loltuun tokko inkubeetara konkolaataa irratti fe'u agarsiisu maxxanseera. Kunis kan dhufe hojjettoonni fayyaa Filisxeem sababa hanqina hospitaala Gaazaa keessatti uumameen daa'immanreef dhalatan miidhamaa akka jiran erga akeekkachiisanii booda ta'uun himameera. Hanqinoota uumaman keessaa tokko annisaa elektirikaa yoo ta'u, meeshaaleen tokko kan inkubeetara elektirikaa malee hojjechuu hin dandeenyes jiru jedhan. Gaafa dilbataa dhaabbati fayyaa addunyaa hospitaalli guddichi magaalaa Gaazaa Al-Shifaa tajaajila kennuu akka dhaabee fi haalli hospitaalicha keessa jiru hamaa fi balaa kan fidu ta'us himaniiru. Dubbii himaan humna waraana Israa'el Daani'el Hagaarii daa'imman rakkoo keessa jiran gara hospitaala nageenya fooyya'aa qabutti geessuuf Israa'el gargaarsa ni kenniti jedhanii turan. Ta'us inkubeetaroonni kun Al-Shifaatti geessamaa jiraachuu fi dhiisuu irratti wanti ifatee hin jiru. Hojjettoonni hospitaalaa daa'imman kana nagaan sochoosuuf meeshaa cimaa adda ta'etu barbaachisa jechuun dubbataniiru. Sa'a muraasa darban keessatti West Bank magaalaa Tulkaarm keessatti lammiileen Filisxeem ajjeefamuu gabaasaalee hedduun ba'aa jiru. Kibxata barii aleellaa dirooniin Israa'el West Bankitti geggeessan yoo xiqqaate namoonni 3 ajjeefamuu miidiyaan Filisxeem Waafaa gabaaseera. AFM ammoo gamasaan tarkaanfii humni waraanaa Israa'el magaalicha keessatti geggeessan namoonni 5 biroo ajjeefamuu hoogganaa hospitaala naannichaa eeruun gabaaseera. Namoonni shanan kunis dargaggoota umurii ganna 21 hanga 29 gidduu jiran ta'uu qondaalli kun himee jira. Naannichatti loltoonni Israa'el hedduu bobbaafamuu hordofee waldhabdeen adda addaa uumamuun gabaafameera. BBCtu gabaase. Daawwattoota keenyaa oduun isaa kanaaf qopheeffanne kana fakkaata. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin oolmaa gaarii qabaadhaa.